يلا روح. لا يا نبي إبراهيم يا نبي إبراهيم تعالوا وتعالوا روح ماما لبنتك قطعوني. أنا والله ما في بالي. أنا والله يعني تقطعوا. بس هي يعني زي المجنون. خلاص روح. أيوة. يا نبي إبراهيم. يلا. يلا روح. لا يا نبي إبراهيم يا نبي إبراهيم تعالوا وتعالوا روح ماما لبنتك قطعوني. أنا والله ما في بالي. أنا والله يعني تقطعوا. هي يعني زي المجنون. خلاص روح. أيوة. يا نبي إبراهيم. هاي جايز جرى جرتو رموكو قالوا بتجرتي نقار ربي سمبرا جراتون سنين جل أماتي كيا أكسي بليتي تينيا تانا يورجتان تاتاني إرترا تاتو تجرايا تاتو مبيكو لمي تجراي يوكان إرترا تاوشي أمو أفان دبيتين نمبيكا نندي ما جتي أباتي إنافوا ما جتي نمشين جتو كان مبيكو إبراهيم جتشا جرتي جتشور أنا أفوا ما أنا ندي ما جتي نجوبني جرو ببي تقاتلو جتشا جرتي وانتف نجوبني جرو جتي جتشور أكاسي دايم تري جلات دبتشا جرتي مالف وبلاكي نبيا ورما كيس جرتاني أبسك أبدا يرو كانت يوجين أما رمضان وان في جروف ويو يا ربي هي فارون كانوا ماكيتي مالف جنة يرونا تجرو سنتي يوتنا سلا سامبوسا مرودا ونينكو خلينكو ندابتة فنياني نباتي أمو كيسان باري جدي يادي هم بيخو جتشود دوغا ربي إنما بيان باسني بيكو جانن أرغا جرو خوتين لبون كولا كيس جرتون جدي يادي هم بيكو غروني نوبسا كيس كوتي هدو تكن كوباد مالف وصوام موجتو وان برا وجدو وان برا غودي وان كنفودي وان سنفودي سنجتي جتشود هدو تكن هارا غرو وبسان كاب أمو مالي نسيتن yoo kara biyyaa dhuftan waan san caaltu sin mudata dhugaa rabbi maaliif biyya san keessa teessanii ni jaalatamtu ni kabajamtu ni waa hedduu taatu jechuudha maalidha si osoo hin taane ka jaalatamu qabeenya keeti qabeenya kee jaalatu maaliif sanaafuu jennaan orma waan ta'eefu heddumminaan ergaa koo gabaaban orma waan ta'eefu harka dhibba keessaa dhibba oobsaa kana caala gaafa biyya dhuftanii waa hedduu argitu argineetis jira argeetis jira waan an arges nin qaba waan an naafellee hin qabu akkasi sanaafuu jennaan namni bar biyya sanitti lubbuu koo onni koo maaloo koo eenyu koo maali shoko siin jedhu si osoo hin taane dafqa kee yookaan duniyaa kee xaarii keessan barbaadetti takka balleessaa qabna dhugaa rabbi harka dhibba keessaa dhibbatti balleessaa qabna maaliif jennaan wanni hunduu riskiidha bakka rabbiin nama kaayame kaa'u ooluu bakka rabbiin si oolchee ooltaa bakka rabbiin si bulchee bultaa waan rabbiin si godhe taata jechuudha sanaafuu omaa gochuu hin dandeenyu garuu ammoo osoon jechuudha arrarra dhaabbadhee maaliin jedha seetan alhamdulillah rabbi galannaa ga'u garuu osoon biyyaa bahuu baadhee jiraadhe maaliif jennaan jarri waa'ee kee osoo hin taane dhimma kee osoo hin taane dhimmuma ati birrii achi teessee itti argitu san malee ati hin dhibbattee ati kana ati sanaan jedhan wanni haaraa wayii nama mudate yoo jiraate maaliin seetan ijoolleen biyya alaa deemanii dhufan sammuun isaanii sirrii mitii waan jedhan tokkotu jira beektani sammuun jaraa tuqamee dhufaa sirrii mitii jedhan dhugaa rabbi namni arge ni argaa namni hin argine ammoo rabbiin isin hin agarsiisin dhugaa hin arginiyyuu akkasii maaliif jenna waan gaarii namaaf hawwu malee waan badaa namaaf hin hawwanii waan ta'eef amma qabanitti amma danda'anitti maal gochuudha waan qabdu san buukii keetirra kaawwatte yoo namaa wajjin ebelu kana naa godhi ebelu akkas godhi ebelu ijaari ebelu diigi ebelu biti ebelu akkas godhi yoo jettu qabeenyi keessun harka dhibba keessaa dhibba eenyu harka galaa nama sana harka gala jechuudha gaafa dhufte waa'ee qabeenya keetii malee waa'ee jaalala keetii biyya kana keessattuu Itoophiyaa keessatti waan jiruun waddadeef natti fakkaate
maatiin harkaan qabu. Akkuma waliigalaatiitti niin argani namoota hedduun arge jechuudha. Nama waggaa meeqa dhalaa tokko hin qabne har'a waan mana ofii keessaa ba'ee waa hedduu keessa jiraatu argee jira. Kanaafuu teenya tuni gaafuma biyyaa baanu nutti dugda galte natti fakkaata. Akkasii sanaafuu jennaan obsa ormarratti waliin ani kana jedheef maaliif seetan ormarratti libbee xaqaaxaloo. Akkasii ormarratti obsaadha sana hunda naarinaadha. Keenyayyuu kasan caalutu jira. Warri immoo obboleettii teenya tana beektanirree tariyoo wayillee goote sagalee taa'aa fi isiniin jedha akkasuma taqashti. أنا والله ما في بالي. بس هي يعني زي المجنون. خلاص براحتك. أيوة. كلمي براحتك. يلا روح. لا. خلاص يا نبي براحتك. يا نبي براحتك روح ماما. لبنتك قطعوني. أنا والله ما في بالي. أنا والله أنا تقطعوا. بس هي يعني زي المجنون. خلاص براحتك. أيوة. Maalinni maraattuudha jettini zee mannuun ishiin onnee koona gubanii yookaan laphee koona laphee xaqaaxalo sanuma tokkuma na gubanii Ibraahim Nawaami nan deemaa jechuun ni jirti. Tun immoo arabditti maal jetti seetan maraattuudha argitani akkasii. Kakeenya kun alattis manattis rabbiin nuuf laaffisuu isiniin jedha. Hedduu ittiin qabamina. Ormaaf hedduu ittiin qabatinamina. Anillee ergan biyya galee baatii meeqa baatii 6 yaa rabbi kiyya ummaa tiyya umriinaaf dheeressii obbolaa kootirree umriinaaf dheeressii galanni si haa ga'u. Osoo norma harka ta'eeti silaati waa hedduun ta'a. Ammootuu maalinni seetan obsa qabaadha. Gaaf biyya keessa galtesi sammuu warra biyya alaa deemee galee sirrii miti jedhu. Gaafa achi teessee waa dubbattesi maraattuudha namaan jedhu. Waa'ee keenyaa itti dhiisan silaa naman dhiisuu dubbii keenyatu akkan taane waliigallee alaan gallee sunuma akkam ka keenya hedduu ulfaatti dubbachuufis dhiisuufis jechuudha. Alattis maraattuu manattis maraattuu jedhama. Namoonni baatii takkatti galee jechuudha. Fakkeenyaaf Saawudii galee warri Dubaayitti, Kuweetitti, Beeruutitti bakka adda addaatitti deebi'anii namni tokko biyya kana keessa galee hin taa'u. Hin taa'anii tokko jechuun jiruun illee sitti ulfaata. Jireenyi biyya kanaatirree baay'ee ulfaata jechuudha. Sitti ulfaata. Lammata ammoo hin beekan namni illee sitti jijjiirama. Maatiin illee sitti jijjiirama. Sunirree hin jira. Kanaafuu warri dhufee 7-2-3 taa'ee jedhee warra kara biraa deemetu jira jechuudha. Baatii tokko osoo biyya kana keessa hin taa'in warra deebi'ee baatii takkatti warra deebi'ee biyya kanaa bahetu jira. Saniif suni ammoo maaliin seetan obsa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif seetanii suni dhaabbattee naftu muknuu firii qaba jiruu keessa waan akkasii seenuu qabdaa. Yoommoo harkaa qabaattee guduffattee buukii keetirra godhattee taate waan sanaan dalagattee karaa hojiititti seenta. Waa xiqqoo tokko barbaaduudhaaf amma birrii guddaa si gaafata. Waanuma tokko waanuma xiqqoo jechuudha. Dalagachuudhaaf biyya kanatti birrii guddaa si gaafata dhugaa rabbii jechuudha. Hedduu jiruun dugda sitti galte. Kanaafuu waan xaarrattan waan dalagattan nama harka osoo hin taane buukii mataa keessanii baafadhaati buukii mataa keessaniitirra kaawwadhaadha. Ofiin dagatinaadha. Namni yoo sin jaalannaa sin akkasiin jedhu dhugaa sinitti hin fakkaatinaa siniin jedha. Inni kun dhaamsa kiyyaa warri beektan obboleettii teenya tanaafillee sagalee taafidha. Maraattuudha jettee waan fee hidhuu waan fete gochuu dandeessi waan ta'eef sagalee taafiin siniin jedha. Anillee wanumti haalli adda addaa waan naaf hin mijanneef waan naaf hin milkoofneef yuutuubarraa fagaadhee yuutuubni koo riyyaatti qaalii harka jira. Akkasii
osoo viidiyoo hojjechuuf waa baay'ee hawwii qabu wanni irraa na daangessus akkasumatti jira jechuudha. Akkasii amma garuu itti deebi'ee jira ni hojjedha harka 100 keessaa 100 jedhee itti of amansiisee jira. Mee rabbiin naaf haa guutuu nama sannaaf haa taasisu. Wanni nama aarsu yoo jiraate viidiyoo yeroo waraabde sanatti dafee gasiin lakkifamuu ni turkii sirratti hidhuu waayifaan irree yeroo tokko sirriirra si jalaa galaa sirriirra yoo galee baay'isee siin hojjetu foorrirra yoo galee sanuyyuu giddu galeessa faayifirra ammoo naannawaa Finfinnee kanatti malee baadiyyaa keessa yoo deemte gizee tuudhanfaa hojjetu tu jira sansantu xiqqoo rakkoon na aarsa bes osoon viidiyoo tokko wajjin taaggalu chaarjeriin irratti dhumatti jechuudha xiqqoo baadiyyaa waanan tureef amma ammoo rabbi galanni haa ga'u siniif hojjedha gaaritti. Gabaa keessa faa deemee seericha sana ammoo maaltu jettee gabaa keessa deemtee hojjechuu hin dandeessu seera qaba biyya kana keessatti beekta seera sana guuttachuu sin barbaachisiisa ishee sanallee inumti sirreeffadhaas dhiyootti jedhee yaada. Kanaafuu nagaa rabbii siin faana jiraatu gorsi koo inni guddaan maalinni obsa qabaadhaa jechuu barbaade tanananii ormarratti miti fira gidduuttuu waan baay'ee maatii gidduuttuu waan baay'ee ta'a waan ta'eef alagaa irratti immoo obsa qabaadhaa obboleettii teenya tanaaf illee sagalee ta'a.